Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanaatti kan nu ga'e. Maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa dubbii amantaadhaan guyyaa darbe kutaa barumsa keenya kutaa darbeedhaan jechuudha. Boqonnaa 8ffaa icciitii du'aa ka'umsaa ture eegallee kan turre barumsa kana kutaa jalqabaadhaan egaa seensa isaa hiikaa icciita du'aa ka'umsaa akkasumas du'aa ka'uudhaaf ol ba'uu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos durre kan baranne. Du'aa ka'uu jechuun wanti du'ee awwaalame tokko deebi'ee achi keessaa ka'uudhaan jireenya haaraa argachuu yookiin immoo jireenya bara baraa awwaalcha dudduubaan jirudha jennee hiikneerra. Icciitii yerootti daballu immoo icciita du'aa ka'umsaa jechuun maal jenne barumsa waa'ee haala warreen du'an deebi'anii du'a keessaa ka'uudhaan jireenya bara baraadhaaf kan isaan ittiin ga'an kan qoratu barumsi kun icciita du'aa ka'umsaa jedhama jennee ture kan hiikne. Kan biraan immoo du'aa ka'uudhaaf ol ba'uu gooftaa keenyaadha kan ilaalle. Egaan gooftaan keenya guyyaa 3 halkan 3 boolla awwaalchaa keessa erga ture booda aangoo isaadhaan humna isaadhaan du'a mo'ee du'a keessaa ka'uudhaan guyyoota 40 duukaa boosaa duukaa deddeebi'ee yeroo adda addaatti isaaniif mul'ate sirna mana kiristaanaa isaan barsiisaa arga ture booda gaafa guyyaa 40ffaa immoo gara tulluu Bitaanaatti isaan geessuudhaan osoo isaan dhaabbatanii ilaalanii isaan gidduudhaatu gara samiitti ol ba'uusaa kana ture kan baranne. Guyyaa har'aa immoo barumsa keenya kutaa lammaffaadhaan kan itti fufnu. Egaan gooftaan keenya guyyaa 3 halkan 3 awwaalcha keessa bulee jenneerra. Lakkoomsi kun akkamittidha akkas kan ta'e kan jedhu barumsa kanaan ni barannaa jechuudha. Waaqayyo Abbaan keenya ammas nu gidduutti argamee nu barsiisuun fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan icciitii lakkoomsa guyyaa 3 halkan 3 yommuu jennu gooftaan keenya guyyaa jimaataa sa'aatii 11tti namoonni qulqulloonni lamaan foonsaa fannoo irraa buusuudhaan akka awwaalan ni beekna. Kana booda gooftaan keenya awwaalcha keessa kan ture gaafa jimaataa sa'aatii 11 kaasuudhaan hanga guyyaa sanbata kiristaanaatti kan bari'u halkan keessaa amma sa'aatii 6tti ture. Egaan isa kanadha. Guyyoonni kun akkamittidha halkan 3dhaaf guyyaa 3 jedhamanii lakkaa'amuu kan danda'ame kan jedhudha barumsa kanaan kan barannu jechuudha. Dhuguma kun gaaffiidha. Gaaffii kana namoonni baay'een yeroo kaasanis immoo ni dhageenya. Kun garuu rakkoo aadaa kitaaba qulqulluu hubachuu dadhabuurraa kan ka'e kan uumamudha yeroo baay'ee. Maaliif kitaabni qulqulluun kan barreeffame akka aadaa guutummaa addunyaatti miti. Guyyaa har'aa kitaabni qulqulluun addunyaa hundumaadhaaf afaan adda addaatiin hiikamee haa kennamu malee hundeen isaa garuu aadaan inni hordofee ittiin barreeffame aadaa eenyuudha? Aadaa saboota Israa'elidha. Kanaafuu wantoonni akkasii kuniif akkasumas kanneen isa fakkaatan barumsoonni biroon yeroo hiikaman akkam ta'uutii qabu aadaa saboota sanaa bu'uura taasifachuu qabu jechuudha. Kanaaf kana hiikuudhaaf haala lakkoofsa jaraa beekuun aadaa isaanii beekuu wanta barbaachisuudhaaf
lakkoofsi kun akka aadaa saba sanaatti ta'etu argannaa jechuudha. Jalqaba gara aadaa sanatti haala lakkoofsa sanaa osoo hin ilaaliin dura mee dursinee dhuguma gooftaan keenya awwaalcha keessa guyyaa sadiidhaaf halkan sadii turuusaa awwaala Muusaa dura gooftaan keenya innumti mataan isaa kan dubbate akkasumas raajonni dursanii fakkeenya adda addaadhaan kanneen kaa'amaniidhaaf kanneen dubbataman kitaabni qulqulluun maal jedha kan jedhu mee dursinee isaanii naa ilaallu. Kan jalqabaa wangeela Maatiyuus boqonnaa 12 lakkoofsa 45tti kan barreeffame fakkeenya raajichi Yoonaas egaa hundumti keenya ni beekna seera waaqayyoo abboommii waaqayyoo diduudhaan waaqayyo jala dhokachuudhaaf gara biyya biraatti osoo deemaa jiru garaa qurxummii keessa halkan sadiidhaaf guyyaa sadii kan bule ni beekna. Inni kun fakkeenya ilmi waaqayyoo boolla awwaalchaa keessa guyyaa sadiidhaaf halkan sadii turuusaa ta'eetu ni arganna. Kan ammoo dubbate isuma gooftaa keenyatu dubbate yoom osoo guyyaan fannoosaa osoo hin gahin dursee yeroo barsaa turetti kana dubbateera. Caqasa jalqaba kaasne kanarratti yoo dubbisnu wangeela Maatiyuus boqonnaa 12 lakkoofsa 45 jechaadha. Gooftaan keenya akkas jechuun ture kan dubbate maal jedha? Yoonaas gara qurxummii guddichaa keessa guyyaa sadiidhaaf halkan sadii akkuma ture akkasuma ilmi namaas laphee lafaa keessa guyyaa sadiif halkan sadii ni tura jechuudhaan dubbata. Ilma namaa kan jedhamu isuma mataa isaati gooftaan keenya kitaaba qulqulluu wangeelota keessumattuu bal'inaan yeroo ilaallu mataa isaa waamaa kan ture ilma namaa jechuutiin ture. Kanaaf ilmi namaa akkuma Yoonaas kana taasise innis akkuma kana garaa qurxummii keessa guyyoota kana ni tura jechuudhaan dhuguma gooftaan keenya awwaalcha keessa guyyaa sadiidhaaf halkan sadii akka turu dursee dubbateera jechuudha. Kanarraati addattis immoo fakkeenyonni baay'eenis immoo ni jiru. Fakkeenyaaf raajiiwwan keessaati yoo ilaalle innumti gooftaan keenya kan dubbate wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 19tti kan barreeffame ni jira. Maal jedha? Gooftaan keenya Iyyesuusis deebisee mana qulqullummaa kana diigaa guyyaa sadiittis nan kaasaa jedha. Gooftaan keenya Iyyesuusis mana qulqullummaa kana diigaa guyyaa sadiittis nan kaasaa jechuudhaan dubbateera yeroo ta'etti kana raawwachuu keedhaaf raajii maal agarsiista jedhaniitu gooftaan keenya mana qulqullummaa yeroo inni qulqulleessetti yeroo inni kanneen achi keessaa yeroo inni yaasutti kana raawwachuu keedhaaf raajii maal agarsiista jedhanii yeroo isaan gaafatan mana qulqullummaa kana diigaa guyyaa sadiittis nan kaasaa jechuudhaan dubbate. Asatti kan ilaallu kun mana qulqullummaa jedhanii namoonni yeroo sanaa hubannoonis baay'ee isaan rakkisu kallattiidhaan gaafatti dubbataman rakkoo hubannoo waan qabaniif gooftaan keenya fakkeenyaan bakka baay'eetti kan dubbate argannu namoonni sun yeroo sana gara mana qulqullummaatti ture kan jallisanii hundumti keenya akkuma beeknu gooftaa keenyaan kan isaan ittiin himatan keessaa yeroo fannoodhaaf geessan himannaan gooftaa keenyatti dhiyaate tokko maal ture mana qulqullummaa kana nan diigaa deebisees guyyaa sadaffaattis immoo nan kaasaa jedheera jedhaniitu ture kan kasasan. Inni garuu akkas hin jenne gooftaan keenya maal ture kan dubbate mana qulqullummaa kana diigaa nan diigas hin jenne diigaa guyyaa sadittis nan kaasaa kan jedhu ture. Gooftaan keenya mana qulqullummaa jechuudhaan waamaa kan ture qaama isaadha. Qaama isaadha. Nan kaasaa yeroo jedhu immoo foon uffatee humna waaqummaa isaa waliin waloomee kan jiru kanaan akka kaasu hubachiisuufidha gooftaan keenya kana kan dubbate. Gooftaan keenya kana dubbachuu isaa dhuguma kitaabni qulqulluun ittaanee wangeelaawwiin Yohaannis hiikeetu nuyi arganna. Mana qulqullummaa kan jedhame sun dhuguma foon isaa ta'uu isaa jechuudha. Achuma wangeela amma dubbisnee lakkoofsa 21 faatti mul'allu inni garuu foon isaa mana qulqullummaa jechaa ture jechuudhaan kitaabni qulqulluun dhugaa ba'a. Inni garuu foon isaa maal jechaa ture? Mana qulqullummaa jechaa ture. Kanaaf gooftaan keenya mana qulqullummaa kana diigaa yoo jedhu foon isaa akka isaan ajjeesan kana booda guyyaa sadittis immoo nan kaasa gaafa jedhu immoo guyyaa sadii booda deebisee aangoo godhaan aangoo kootiin maal taasisa achuma boolla keessaa deebisee nan kaasaa jechuutiin gooftaan keenya dursee kan dubbateera jechuudha. Isaan kun akka fakkeenyaatti malee bakka baay'eetti dursee dhuguma gooftaan keenya guyyaa sadiidhaaf halkan sadii boolla awwaalcha keessa akka bulu
dursee beekameera jechuudha. Darbees kitaabni qulqulluun maal jedha? Qulqullichi Phaawulos keessumattuu kan caqase tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 4 yommuu dubbisnu kitaabni akkuma jedhu guyyaa sadaffaatti ka'ee jechuudhaan dubbata qulqulluun Phaawulos. Maal akkuma jedhu? Kitaabni akkuma jedhu. Kanaaf kitaaboleen dursanii waa'ee guyyaa sadiidhaaf halkan sadiitti gooftaan keenya awwaalcha keessaa ka'uu kana dursanii beekaniiru jechuudha. Dursaniitu haala kanaatiin ibsanii ni arganna. Kanaaf amma gara dubbii keenyaatti deebi'uu dandeenya. Dhuguma gooftaan keenya halkan sadiidhaaf guyyaa sadii awwaalcha keessa buluusaa dursinee haala kanaan erga hubannee booda deebinee dhufnee gara caqasaa hiikaa gara aadaa sabaatti yeroo aadaa jarree sanaatti gaafa dhufnu kun salphaa ta'etu arganna jechuudha. Kun rakkoo lakkaa'uudha malee rakkoo biraa miti. Walumaa galatti garuu dhugaan jiru maalidha? Yeroowwan kun akkamitti guyyaa sadiidhaaf halkan sadii ta'an guyyaa jimaataa kaasnee hanga sanbataa kan bari'u gaafa amma sa'a jaatti jechuudha. Kanneen jiran kun akkamittidha guyyaa kanatti guyyaa sadiif halkan sadii jedhamuu kan danda'an kan jedhu yommuu ilaallu kun kallattiimaan gara aadaa akkuma jalqaba kaasne aadaa saboota Israa'elitti nu geessa. Aadaa isaanii gaafa jennu guutummaa aadaa isaanii beekuu osoo hin taane sitti jarreen guyyaa akkamitti lakkaa'uu kan jedhudha. Amma biyya keenyaa lakkoofsa guyyaa kan lakkoofsu akkamittidha? Ganama sa'aatiin 12 gaafa ta'udha guyyaan jijjiirame kan jennu. Ganama 12 gaafa ta'u guyyaan irraa guyyaa akkasiidha jenna. Galgala suma jenna. Deebee galgalli sun dhumee ganama 12 gaafa ta'u guyyaan ittaanu guyyaan haaraa dhufeeraa jenna. Addunyaan guutuun immoo kan fayyadamu kana miti. Galgaladha addunyaan immoo addunyaan guutuun baay'een addunyaan baay'een kan lakkaa'u kamittidha? Galgala halkan walakkaadhattidha. Halkan walakkaadhatti guyyaan boorii seeneera jedhama. Halkan walakkaatamas guyyaan ittaanu seeneera jedhama. Akkuma kanaa saboonni Israa'elis immoo kan isaanii kan ta'e akkattiin sa'aatii lakkaan aadaa mataa isaanii ni qabu. Aadaa akkamii qabu? Guyyaan Israa'elotaa kan seenu guyyaa keessaa sa'a 12ttidha. Guyyaa keessaa har'a guyyaa keessaa sa'aatiin 12 yoo ta'u guyyaan irraa dhumeera 12 booda kan jiru akkamitti lakkaa'ama? Guyyaa booriitti lakkaa'ama jechuudha. Fakkeenyaaf ilaalle sanbanni duraa kan seenu yoomidha? Guyyaa qidaamee kan jennu nuti jechuudha. Sanbanni duraa kan seenu gaafa jimaataa sa'aatii 12ttidha kan seenu achirraa ka'uutiin guyyaa sanbata duraa jedhamuudhaan lakkaa'ama jechuudha. Kanaaf sa'aatii 12 dura kan jiru sa'aatii tokkos haa ta'u, sa'aatii walakkaas haa ta'u, sa'aatii lamas sadiis haa ta'u akka guyyaa halkan tokkotti lakkaa'amuudhaan akka guyyaa jimaataatti lakkaa'amti jechuudha. Kanaaf kun akkamitti kan gooftaa keenya akkamitti ta'e gaafa jennee yommuu ilaallu barumsa keenyaan torbee darbes akkasumas arras akkuma kaasne gooftaan keenya fannoo irratti fannifamee erga du'ee booda foonsaa gara awwaalaa kan seene guyyaa keessaa sa'aatii 11ffaarrattidha. Kanaaf sa'aatiin jaraa immoo guyyaan isaa kan jijjiiramu saa meeqattidha? Sa'aatii 12ttidha. Kanaaf sa'aatii 12 dursuudhaan sa'aatiin meeqa jirti? Sa'aatiin tokko ni jirti. Sa'aatiin tokkoon kun sa'aatiiwwan warreen ishee dura jiran hundumaa ofitti fiduudhaan akka guyyaa tokkotti lakkaa'amti jechuudha. Akka jimaata guyyaa tokkoof halkan tokkotti kanneen ishee dura jiran hundumaa ofitti butuudhaan haala guyyaa tokko akka guyyaa tokkotti ni lakkaa'amti jechuudha. Kan ta'an immoo maaltu jira? Guyyaa sanbata duraadha. Sanbanni duraa immoo jimaata galgala sa'aatii 12tti seenuudhaan galgala guutuu amma ganama sa'a 12tti ture. Guyyaa guutuus immoo hanga sa'aatii 12tti turaa jechuudha. Kun meeqa ta'e? Halkan tokkoof guyyaa tokko ta'e jechuudha. Kanaaf guyyaa lamaaf halkan lama arganneerra. Kan ittaan immoo gooftaan keenya galanni isaaf haa ta'utti kan du'aa ga'e isaa meeqattidha? Galgala sa'aatii 6ttidha. Kanaaf qidaami gaafa sanbata duraa sa'aatii 6 sa'aatii 12 booda kanneen jiran sa'aatiiwwan sun akka sanbataatti waan kan sanbataatti waan lakkaa'amaniidhaaf kan sanbata kiristaanaatti waan lakkaa'amaniidhaaf jechuudha. Warreen hafan sa'aatiiwwan warreen hafan ofitti butuudhaan akka guyyaa tokkodhaaf akka halkan tokkotti lakkaa'amu jechuudha. Kanaaf kun aadaa meeqa ta'e jechuudha? Guyyaa sadiif halkan sadii ta'e jechuudha. Haala kanaatiin lakkaa'amuutiin gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos awwaalcha keessa kan ture guyyaa sadiif halkan sadii jennee
lakkoofnaa jechuudha. Kitaabni qulqulluun aadaa saboota Israa'el waan hordofuudhaaf haala kanaatiin kitaabni qulqulluun barreeffame guyyaarraa hiikkaan haala kanaatiin yoo kennamuuf dhuguma gooftaan keenya halkan sadiidhaaf dukkana guyyaa sadii akka inni awwaala keessa bule nutti agarsiisu jechuudha. Kanaafuu barumsa kanaan maal hubanna? Gooftaan keenya guyyaa sadiidhaaf halkan sadii awwaala keessa buluusaa kan jalqabaa inni osoo kan taasisin dursee kun beekamuusaa kitaabota jalqaba kaasne irratti caqasnoo sun maal nutti agarsiisu dursee jechuudha. Dhuguma gooftaan keenya halkan sadiidhaaf guyyaa sadii awwaala keessa akka inni turu dursee akka beekame. Kan itti aanu immoo gaafa jimaataa sa'aatii 11 kaasuun hanga sanbata sa'aatii 6 kan jedhamu haala kamiitiin akka inni guyyaa sadiidhaaf halkan sadii ta'e haala kanaatiin barumsa kanarraatu kana ni hubannaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti waa'ee du'aa ka'uudhaaf ol ba'uu gooftaa keenyaa ilaalchisee barumsi waa'ee sanaa ilaallatu amma kanaatti kan turedha kan ture. Kutaan itti aanu gara mataa keenyaatti deebi'uudhaan waa'ee du'aa barannaa. Duuti maalidha? Duuti maalidha gaafa jennu waa'ee du'aa barachuun baay'eetti namatti toleennaan yookiin waa'ee du'aa kan kaasnu maaliifidha? Inni guddaan nuti kan beeknu waa'ee du'aa ka'uu keenyaadha kan barannu waan ta'eedhaaf garuu du'aa ka'uu sana dursine immoo duuti maalidha kan jedhu immoo beekuun barbaachisaadha. Kanaafuu waa'ee du'aa dhala namaadhaaf akkasumas du'aa ka'uu kana walitti qabnee kutaattaanuun barumsa keenyaan qabannee kan dhiyaannudha kan ta'u. Har'aaf asuma irratti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.